Oduu waliin Xayyib Qaadiiti. Duraan dursuun hordoftoota amantaa kiristaanaa hundumaaf baga jala bultii ayyaana cuuphaatiin isin ga'e jenna. Durataan dhaabbata Koongirensii Federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaan guyyaa kaleessaa mana hidhaatii hiikamuun isaanii beekamee jira. Isaanitti dabalataan dhimma siyaasaan kan hidhaman namoonni beekamoon akka hin hiikamne beekamee jira. Dr. Mararaan akka hiikaman murtaa'ee himanni isaanii erga gargar citee booda dubbii himaa mootummaa kan ta'an Dr. Nagarii Leencoon eeggadde ibsa laataniin dhimmi Dr. Mararaa furmaata kan argatu baatilee lamman dhufan keessatti jechuun isaanii ni yaadatama. Qabeenya Hawaatiin kan ta'e giddugalli waaltaa infoormeeshinii gabaasni akka Dr. Mararaan hin hiikamne ibsuun isaanii yaadatama. Haa ta'u malee erga Dr. Nagariin ibsa laataniin booda Dr. Mararaan akka hiikaman murtaa'uun isaas beekamee jira. Dabalata oduu kanaatiif Amaanuel Mangistuu. Gumiin hojii raawwachiistuu Addawaawii gamaa gama guyyaa 17 godhee wal qabatee oduu hidhamtoota hiikuu erga ifa ta'ee booda lafa irraa harkisaa turus Dr. Mararaa ala hidhamtoota siyaasaa gurguddoo fi hidhamtoota qulqulluu osoo hin dabalatin guyyaa kaleessaa hojii irra ooleera. Himannaan isaanii gargar citee gadi lakkifamaniiru jedhamee kanneen ibsaman keessatti obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee himatni isaanii kan irratti hin murtoofne hooggantoonni Koongirensii Federaalistii Oromoo fi himatamtoonni siyaasaa biraan akka itti hin dabalamne hubatameera. Miidiyaaleen dhaabaa fi mootummaa Dr. Mararaa Guddinaaf Dr. Rufaayil Disaasaa dabalatee namoonni 115 hiikamaniiru jechuun yeroo ibsu maqaan nama beekamaa biraa garuu waamuu hin dandeenye. Hidhamtoonni kan hiikaman dirree siyaasaa bal'isuuf isa jedhan waliin haalli isaanitti hidhamtoota hiikan kan waliin simne akka ta'e jiraattota biratti ijoo dubbii ta'eera. Barsiisaa Yuunivarsiitii Finfinnee fi beekamaa siyaasaa kan ta'an Dr. Mararaa Guddinaan hiikamuu isaanii miidiyaaleen addunyaa BBC dabalatee gabaasaniiru. Mana hidhaati yeroo ba'an deeggartoonni isaanii simannaa ho'aa akka godhaniif hubachuun danda'ameera. Dargaggoonni tiishartii suuraa Dr. Mararaa ofirraa qabu uffatan dabalatee deeggartoonni isaanii hedduun mana hidhaa dhaqanii simannaa ho'aa akka godhaniif beekamee jira. Mana jireenyaa isaanii gaafa ga'anis simannaa ho'aan akka godhameef beekamee jira. Dr. Mararaa yeroo mana hidhaatii ba'an miidiyaaleen mootummaa fi dhaabaa Biroodkaastii Itoophiyaa dabalatee yeroo isaan haasofsiisaa turan mul'ateera. Haa ta'u malee Biroodkaastiin Koorporeeshinii Itoophiyaa suuraa yeroo isaan Dr. Mararaa haasofsiisan agarsiisu maarsireetii isaanii irratti maxxansanis dhimma hiikamuu waliin wal qabatee yaadni Dr. Mararaas ta'e Dr. Rufaayil Disaasaa kennan argachuu hin danda'amne jechuun gabaaseera. Hiikamtoonni biroon garuu tarkaanfiin fudhatame gaariidha jechuun isaanii ibseera. Dr. Mararaan Guddinaan walga'ii dhimma Itoophiyaa irratti mari'atu irratti affeerraa paarlaamaan gamtaa Awurooppaa godhaniifiin Biraaselsiin ga'anii yeroo deebi'an hidhamuun isaanii ni yaadatama. Dr. Mararaan onkoloolessa bara 2009 kan hidhaman yeroo ta'u darara hidhaa waggaa tokkoof ji'a lamaan booda hiikamaniiru. Baankiin Misooma Itoophiyaa dhaabbilee liqaa badaa irra caalaatti qaban piroojeektii qonnaa bal'aa kan ta'an warshaa huccuu Ayikaa Addis kan jedhamu ta'uu isaa beeksisee jira. Qabeenya Hawaat kan ta'e Reediyoon Faanaa Daayireektara Kominikeeshinii Baankichaa kan ta'an obbo Kiflee Haayilee Yesuusiin caqasuun akka gabaasetti Baankiin Misooma Itoophiyaa irraa caasaalee adda addaatiin liqaa laateen balaa cimaa keessa kan jiran galmeessuuf koree tokko qindeessee jira. Gama birootiin riippoortar kan haasofsiise itti aanaan daayireektara kanaa kan ta'an obbo Tashoomee Alamaayyoon warshaan huccuu biyya Turkii kan ta'e Ayikaa Addis kan jedhamuu fi kanneen biroo investimentii gurguddoon akkasumas piroojeektiin qonnaa bal'inaan irra caalaan isaanii liqaa baay'ee kan qabanidha jedhanii jiru. Baankiin misoomaa kun walumaa galatti liqaa liqeesse keessaa qarshiin biiliyoonni 8.6 liqaa badee akka ta'e itti aanaan kun ibsanii jiru. Kanneen keessaa qarshii biiliyoona 3.6 kan ta'u piroojeektii qonnaa bal'aa yeroo ta'an kan hafe ammoo baay'ee dubbatamee fi kan ture warshaa huccuu biyya Turkii kan ta'e Ayikaa Addisii fi piroojeektii warshaa kanneen biroo akka ta'an ibsanii jiru. Itti aanaan pireezidaantii kun piroojeektiilee warshaa kanneen biroo kan jedhaman keessaa qabeenya Hawaat kan ta'e Effarti keessa jiraachuu isaa fi jiraachuu dhabuu isaa wanti ibsan hin jiru. Isaat kan haasofsiise ogeessonni garechaa baankiin misoomaa kun liqaa bade jedhee kan ibse hangi isaa baay'ee kan nama naasisu ta'us kan caqafame ol akka ta'e dubbatanii jiru. Qabeenya Effarti kan ta'e warshaan huccuu Almadaan, warshaan qorichaa Addisii fi warshaan simmintoo Mosoboo waggoota 21 dura liqaan isaan fudhatan dhala isaatii dabalatee qarshii biiliyoona 14 ol gahee jira jedhu. Ta'us garuu liqaan kun kan bade jedhamuu isaatiin akka hin kaffalamne godhamuu isaa ogeessonni kun ibsanii jiru. Koreen baankichi qindeesse hanga haraajaattii fi tarkaanfii kanneen biroo fudhachuuf gara kutannoo jedhu kan qabu yoo ta'e kubbaaniyyoota Effartirraa jalqabuu akka qabu itti dabalataan dubbatanii jiru. Galmee ajaja dhibbaa maasrashaa saxxee jalatti kan himatamaan 31ffaan kan ta'an obbo Geetaachoo Isheeteen namoonni sirnichaa nama qulqulluu ajjeesaa fi galaafachaa cubbuu isaanii hiyyeessonni akka fudhatan godhamaa jira jechuun xalayaa barreessuun isaanii ibsanii jiru.
Obbo Geetaachoo Isheeteen daqiiqaa 30 keessatti namoota 9 ajjeestee jirta jedhameen sobaan yakkamee himatamuu koo addunyaan naaf haa beeku jechuun dubbatanii jiru. Bal'ina oduu kanaa akka itti aanutti darba. Agayya 28 bara 2008 yeroo manni hidhaa Qiliinxoo ibiddaan gubatetti hidhamtoonni 23 ajjeefamuu isaanii mootummaan Hiwaat yeroo sana kan amane yeroo ta'u namoonni ijaan argan garuu lakkoofsi namoota ajjeefamanii dachaa akka ta'an ni dubbatu. Kanaan wal qabatee namoonni 38 himatni shororkeessummaa irratti banamee adeemsa murtii isaanii hordofuu irratti akka argaman ni beekama. Himatamtoota kanneen keessaa lakkoofsa 31ffaa irratti kan argaman obbo Geetaachoo Isheetee yakka suukanneessaa kana kan raawwate namoota miseensa mootummaa ta'an akka ta'e addunyaan naaf haa beeku jechuun haalicha bal'inaan ibsanii barreessaniiru. Lammiiwwan ajjeesaaf galaafachaa lammiiwwan qulqulluu dalagaa isaanii malee yakka isaanii kan baachisanii fi hooggantoonni deebii siyaasaa godhan guyyaa tokko bulchaan samii fi lafaa kan ta'e Waaqayyo akka inni isaan saaxilu abdiin qaba jechuun aariin ibsaniiru. Uummanni Itoophiyaa sodaa kan qabne kan inni ittiin ibsu mootummaa isaas ta'e diina alaa dhufu gocha suukanneessaa fi roorroo inni uummata raawwatu falmachuun akka ta'e seenaa irraa hubachuun kan danda'amudha. Uummatni Itoophiyaa gidiraa suukanneessaa Qiliinxoo keessatti raawwatu callisee ilaaluun isaa waan baay'ee nama gaddisiisudha. Hiyyeessa tokko daqiiqaa 30 keessatti nama 9 ajjeeseera jechuun taphi siyaasaa gaafa irratti taphatamuu fi himata sobaaf gaafa saaxilamu callisuun uummataa keessumaayyuu beektotni abbootiin amantii fi jaarsoleen biyyaa waan baay'ee nama gaddisiisudha. Dhugaan kun kanaan osoo jiruu yakka kana kan raawwate hoogganoota ta'ee osoo jiruu dhimma kanaan ijoolleen hiyyeessaa himata shororkeessummaan himatamanii jiru jechuun dubbataniiru. Obboleeyyan keenya ibiddaan gubataniif galaafatamanii callisuun keenya biyya jira uummatis jira gaaffii jedhu ni kaasisa jedhaniiru. Itti dabalataanis obbo Geetaachoon xalayaa isaanii irratti itti gaafatamaan humna tikaa Qiliinxoo ofiisar Gabra-Maariyaam Waldaay balleessaan kan isaanii akka ta'e ragaa agarsiisu kennaniiru. Kun akkanaan osoo jiruu dhimma kanaan wal qabatee warreen himataman gidiraa fi rakkoon saaxilamaa mana murtii deddeebi'aa jira jechuun dallansuun ibsaniiru. Uummanni addunyaa fi Itoophiyaa dhugaa jiru sakatta'anii haqni sirriin akka laatamuu fi waamicha isaanii dhiyeessaniiru. Abbootiin amantiif jaarsoleen biyyaa mootummaan balleessaa isaa guutummaa guutuutti akka amanu nu waliin akka dhaabbatan ni gaafanna. Akkasumas namoonni dhuunfaa ta'ee miidiyaaleen gidiraa nu quunname kana uummata addunyaaf akka nuuf beeksistan jechuun waamicha isaanii dhiyeessaniiru. Uummanni Tigraay saba kamiyyuu caalaatti wareegama kan kaffale ta'uu isaatiin beenyaan laatamuu fi qaba jechuun dubbi himaan koree hojii raawwachiiftuu Hiwaat ibsanii jiru. Dubbi himaan obbo Geetaachoo Raddaa walgahii adda waa'ee marsaa 7ffaa ilaalchisee ibsa laatan irratti akka jedhanitti uummata Tigraayiif beenyaa kaffaluuf hooggantoonni haaraan gara kutannoon ka'anii jiru jedhanii jiru. Naannolee Itoophiyaa gidduutti garaagarummaa misoomaa fi guddinaa jeequmsa siyaasaa yeroo uume kanatti obbo Geetaachoo Raddaan dubbiin isaan dubbatan kun jeequmsa siyaasaa biyyattii keessatti uumamee argamu cimsee itti fufsiisuu akka danda'u taajjabdoonni ni dubbatu. Odeeffannoon hooggantoota daandilee Itoophiyaa kan bara 2016 akka ibsutti baay'ina uummataa fi bal'ina lafaatiin yeroo ilaalamu naannoon Tigraay keessatti daandiin asfaaltii hojjetame naannoo kanneen biroo irraa harka baay'een kan caaludha. Gargaarama hospitaalaatiin naannoon Tigraay dursa irratti argamti. Naannoo Tigraayitti hospitaalli tokko namoota 285,000f tajaajila yeroo laatu, naannoo Amaaraatti hospitaalli tokko namoota miliyoona 1 oliif kan tajaajila laatudha. Naannoo Oromiyaatti ammoo hospitaalli tokko namoota 900,000f tajaajila laata. Uummata miliyoona 6 kan qabdu naannoon Tigraay magaalota 3 keessatti buufanni xiyyaaraa jabanaa yeroo ijaaraman harka 5 baay'ina uummataa kan qabdu naannoon Oromiyaa keessatti magaalota 2 qofa keessatti akka ijaarame odeeffannoo qabnu ni ibsa. Kubbaaniyyoota 66 ol kan jiran maqaa effartiin naannoo Tigraay keessatti namoota 100,000 oliif carraa hojii uumee jira. Caasaalee hunda irrattis garaagarummaan jiru ifaadha. Baay'inaa fi qulqullina yuunivarsiitiin, dhiyeessii ibsaatiin fi ijaarsa industiriileetiin naannoo Tigraayiif naannoo Itoophiyaa keessatti argaman gidduutti garaagarummaan jiru waggoota 20 darbaniif jeequmsa siyaasaa Itoophiyaa keessatti uumameef sababa isa guddaa ta'aa turee jira. Garaagarummaan guddinaa fi misoomaa naannolee dhaabbilee idilee addunyaa dabalatee odeeffannoo qabatamaan ibsuu irratti yeroo argaman fayyadamummaan naannoo tokko qofti Itoophiyaa saboota gidduutti walitti bu'insa akka hin kaafne yaaddoo jedhu gara hundarratti dhagahamuu irratti argama. Magaalaa Maqalee keessatti gaggeeffamuu irratti kan argamu walgahiin dhaabbata adda waa'ee marsaa 7ffaa ilaalchisee gaazexaaf ibsa kan laatan dubbi himaa Hiwaat kan ta'an obbo Geetaachoo Raddaan uummanni Tigraay wareegamni inni kaffalee fi faayidaa inni argate baay'ee kan wal madaaluu miti jedhanii jiru.
Uummanni Tigraay ammas wareegama kaffaleef beenyaan kaffalamuufii qabu ni hafa. Uummanni naannocha keessaa harka 4 keessaa harka 1 kan ta'an ammas jiruu gadadoo keessa uummata jiraatanidha kan jedhan obbo Geetaachoo Raddaan uummata kamiyyuu caalaa wareegama cimaa kan kaffale uummanni kun yeroon inni beenyaa isaa argatu ammaadha jedhanii jiru. Homaa tokkollee osoo hin fudhatin nyaatee jira jedhamaa gabaasni sobaa kan dhiyaatu ta'uu isaa kan ibsan obbo Geetaachoon hooggantoonni haaraan uummata Tigraay rakkoo keessaa baasuuf beenyaa kaffalamuufii qabu kaffaluuf qophaa'ee jira jechuu isaanii burqaaleen keenya nuuf ibsanii jiru. Sirna abbaa irree dargii kan jilbeeffachiise uummanni Tigraay yeroo ammaa hooggantoota gandaa akka sodaatu godhamee jiras jedhanii jiru. Uummanni Tigraay rakkina gadadoo keessa jira kan jedhe hooggantoonni haaraan uummata kana rakkoo kana keessaa baasuuf kutatee ka'ee jira jedhanii jiru dubbi himaan kun. Jaarraa walakkaaf akka diinaatti kan wal ilaalan Kooriyaan Kaabaa fi Kibbaa alaabaa tokkoon Olompikii idilee addunyaa irratti hirmaachuuf waliigaluun isaanii beekamee jira. Kooriyaan Kaabaa fi Kibbaa Olompika gannaa dhufu irratti maqaa Kooriyaa tokkoo fi alaabaa tokkoon dorgomuuf waliigaluu isaanii irra darbee dorgommii tokko irratti garee walii isaanii tokko hundeessuuf waliigaluu isaanii beekamee jira. Biyyooleen lamaan tapha cabbii irratti godhamu tapha hookii jedhamu garee tokkoon hirmaachuuf murteessuu isaanii kana leenjisaan Kooriyaa Kibbaa tapha hookii fi gaazexeessonni qasaasonni carraan nuti mo'achuu keenya ni dhorka jechuun mormii irratti akka argaman beekamee jira. Meeshaa waraanaa niwukileeraa magaalota Ameerikaa balleessuu ni danda'a jechuun sodaachisaa kan turte Kooriyaan Kaabaa Ameerikaaf michuu kan taate Kooriyaa Kibbaa waliin walitti dhufeenyi isheen uumte kan hin eegamne ta'ee jira. Akka lakkoofsa warra Awurooppaatti bara 1910 jalqabee hanga waraana addunyaa lammaffaatti sirna mootii Jaappaan jala bulaa kan turte Kooriyaan waraana addunyaa lammaffaa irraa kan ka'een Jaappaan mo'amuu isheetiin kutaa biyyattii kaabaa gamtaan Sooviyet yeroo qabattu kibba Kooriyaa immoo Ameerikaan to'attee turte. Akka lakkoofsa warra Awurooppaatti bara 1948tti Kooriyaan ifatti biyyoota lama ta'uun qoodamte. Dhiibbaa biyyoolee gurguddoo jalatti kan kufan kaabaa fi kibba Kooriyaa maqaa jedhamuun bakka lamatti kan qoodaman yeroo ta'u Kooriyaan kibbaa akka lakkoofsa warra Awurooppaatti baatii waxabajjii 25 bara 1950 hanga adoolessa 27 bara 1953 waggoota sadiif lola keessa turte. Yeroo sana jalqabee waggoota 70f diinummaan kan wal ilaalaa kan turan biyyooleen lamaan kun saba tokkorraa kan bahanii fi afaan tokko kan dubbatanidha. Lakkoofsi uummata Kooriyaa kibbaa miliyoona 52 yeroo ta'u Kooriyaan kaabaa immoo miliyoona 26dha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu keenya xumurree jirra. Qophiilee hafanii wajjin turtii gaarii.